Nooru harka fuunee kun orsini kaane nooraa isiniin jennee miidiyaa ODM dha. Kun ODM biyya Amerikaa magaalaa Cambridge keessaa kutaalee Amerikaan qabdu yookiin biyyoota jechuu dandeenyaa keessaa kutaa Massachusetts jedhu keessaa yookiin immoo namoonni yeroo baay'ee kan beekan Boston jedhu achi keessaati kallattiidhaan toora sooshaal miidiyaa adda addaa darbaa jira. Gama YouTube'itiin, gama Twitter'itiin, gama Facebook page'itiin, karaa adda addaatiin immoo cloud irras dhaqee save ta'uutiin miidiyaan kun hamma danda'ametti maallaqa baay'ee utuu ittiin baasin karaa ittiin saba hundumaa ga'uun tolfamee tekinooloojiin itti gabbatee maallaqa baay'ee hin barbaanne jechuun waanuma tireeningii tekinooloojii kana malee homaa hin barbaanne akkasittiin dhalootaaf keessumattuu Oromoof Oromiyaa xiyyeeffatee yeroo hundumaa akka dhimmi tokko argameen asan jira jedhee kan ka'u miidiyaa ODM dha. As istiidiyoo keessaa ogeessi kaameeraa tokkuma gulaalaanis isuma hunduu isuma hamma nama argannee yoo maallaqa arganne nama nu gargaaru nama waa edit godhu nama leenjii baay'ee nama leenjii mana barumsaa kennuun hin barbaachisu. Nama volunteer na gochuu barbaadaniif leenjii anatu sinii kennaa kamitti akka waa edit godhan kamitti akka dubbii qindeessan barsiisaa yuunivarsiitiitti mitiire ala baasheeti. Amma miti amma yeroo barumsa akkas gabbifadhe utuu hin taane yeroodhuma biyya jirru iyyuu barsiisaadha mitiire. Kanaaf sinin leenjifadhaa warri leenjitanii ODM'n bilis volunteer gochuu barbaadan akka koo saba Oromoof sagalee ta'uu kan barbaadan dhimmoota adda addaa miidiyaa irratti fiddanii mariisisuu mari'achuu rakkinawwan dhibeewwan malaammaltummaa Oromiyaa caccabsaa jiru caccabsuu warri barbaadan koottaa hin sodaatinaa onnee barbaadan an beekaa warri onnee qabdan gootonni biyya kamirrayyuu jiraadhaa Afrikaa irra jiraadhaa Awurooppaa irra jiraadhaa Kanaadaa irra jiraadhaa Awustiraaliyaa irra jiraadhaa akkamittiin tekinooloojii kana wal keessa hulluqsisnee waliin mari'ataa akkamitti akka hojjennu anu leenjii nan laadhaa. Kanaaf naquun nama ijoolleen bibilchaatoon yoo jiraattan ijoolleen lamaan sadan arfan tokko miidiyaa kana keessatti nan barbaada. Ijoollee sodaa hin qabne ijoollee immoo maallaqa naa kenni maaloo hin qabne maallaqa sii kennu hin qabu garuu beekumsa sii kennaa walii wajjin Oromoof Oromiyaaf hojjennaa saba keenyaa sagalee taanaa dhugaa saba Oromoo hin baasnaa dhugaa warra bosona jiranii dhugaa warra magaalaa jiranii dhugaa warra caccabanii dhugaa warra nama saamanii isaan kana hundumaa miidiyaa ODM'n baasuu yoo barbaadda ta'ee beekan gulummaa irranaatti dafeeti firoomiitiin beekan gulummaa irranaa wajjiniin hojjedhuun siin jedha. Xiyyeeffannoon abbaa har'aa nama waan irratti haasa'u malaammaltummaa dachee Oromiyaa dhaalaa jiru keessaa kutaa lamaffaa abbaan xiyyeeffannoon namicha waadaa uummataa waadaa saba akka impaayera Itoophiyaatti amanamummaadhaan hojjedhaa hinatu hin balleessu namarratti shira yaadu Oromoo irratti daba hin godhu dhugaan jallisu nama jedhee harka ol bal'isee akka kanattiin dhaabatee waadaa seenee amma garuu achi hin jiru. Nama iddoo sana hin jiru. Nama iddoo dhaabbate sana hin jirree injiinar jettan isini injiinar Takele Benti naannoo sanarratti xiyyeeffadhaa sanaan wal qabsiisee egaa waan baay'eetu jira wantootni tuttuqu wantoota baay'eetu jira wanti ilaalu baay'eetu jira gaandacheen Oromiyaa daawwattoota koo kaleessa saamamaa turre sirna nu saamaa ture beektanii waggaa 100 dura saamamaa turre yaa'ii Oromiyaa. Oromiyaan kan amma yoonaan dhumne moo Oromiyaan jiraachirumti ishee nama ajaa'iba. Isa waggaa 100 dura jara sanan nu saamaa ture waggaa 20 wayi jara sanan nu saamaa ture amma immoo Oromiyaa keessatti gudeeda Oromoo keessaa kan bahe sunuu ilma Hamboo ilma Amboorraa saamicha akkasii dhaga'uu kootiif
waan guddaa boodarran fidaa kana arguu kootiif baay'een gadde. Maaliif nama qeeqna? Ishee kana sii deebiseetan waan tokko tokkotti darba. Nama maaliif qeeqna? Nama tokko keessaa fuunee maaliif akka inni barumsa ta'uuf maaliif agarsiifna akkasii iskiriinii irratti? Inni tokkoffaaf inni jalqabaa dhaloonni nu booda dhufuuf amma nu keessa jiru kun fafa nama tokkoo fi jabina nama tokkoo irraa waa baratee Oromiyaa jabduuf cimtuu bor xinnaa guddaan hiyyeessu sooressa keessatti wal qixa kabajamee aara galfii keessatti argatu ijaaruudhaaf. Kanaaf immoo ijaarsa jalqabaa lafa utuu hin taane, mana utuu hin taane, gamoo utuu hin taane sammuu ijaarra. Sammuu ijaaruudhaaf kanaaf hin qeeqaaf dhufaani beekan gurmaadha. Inni lammataa namichumti utuu hin beekin hallayyaatti obbolaasaa naqee fiigaa jiru kun saamaan kun hattuun kun daba isaarraa sirratee du'aa fi boolla itti fiigaa jirurraa deebi'ee nama nagaa ta'ee akka inni jiraatuuf jireenya gaarii uummata isaa walakkaa taa'ee akka inni jiraatuuf barbaanneetu. Du'a saree akka hin duune biyyaa baafamuu yookiin darbatamuu namoota kanaan dura biyya sana keessa bulchaa turan warra akka Mangistuu Hayilamaariyaam fa'aa warra helikoophitarii tokkittiidhaan biyyaa ba'anii moona akka caccabanii Zimbaabuwee keessatti dafaqamanii jiran kana akka isaan hin taane warri nutti dhalatte kun akka isheen akka Haile Sillaasee lafti inni itti owwaalamillee beekamne Mangistuun achi keessa boolla keessa gadi owwaalee intini jedhe irratti wannoo jedhe mootonni keenya warra har'a bulchaa jiran kun akka isaan du'a saree Ameerikaa hin jenne du'a saree biyya keenyaa hin jenne saree kana kabajaan owwaalamti. Akka kana akka hin taaneef qabxii kana lamaaniif jedheetan qeeqaaf nama fudhee ba'a si galaa jiraayi. Maaliif nama qeeqasan jedhu sanama qabxii lama sitti meekana literaaturii warra Ameerikaa, warra Awurooppaa, warra Giriik qarooma durii dubbisee miti. Isa tun barsiise why criticize people jedheen Google godhee barumsa sa'aatii 5 kennuu danda'a. Ani amma isa hin dhaquu siin jedheera. Isa barachaa jiru sirratti gadi fidee nurgufadhu. Ani kana nurgufadhu isa kan kooti, isan beeku, isan keessatti dhaladhe contextualize godheen kan keenya irratti si barsiisa. Nawwadhu waan baay'ee barattaa nawwadhu. Dhaloonni sammuu qaraa waan baay'ee barattaa nawwadhu. Eenyuun biyya koo dachee Oromiyaa saamanii namni jedhee eenyu weellistoota kanaan weelluu kanallee akkuma beektanii badaaruma nama weellisaa miti eenyu Caalaa Daggafaa please. Caalaa Daggafaa gurbatti namni biyya koo Oromiyaa moo maal Oromiyaa kan jette tokko sirba tokko mee fidime. Maaliif namni keenya kun beektaa depressed ta'eera waan ta'eef COVID-19 kun burjaajesiteetti waan ta'eef waa'een Oromoof waa'een Oromummaa waa'een Oromiyaa kunis akka malee nu miidhaa waan jiruu fi mee waa'ee saamicha dachee Oromiyaa kanan warra nu saamaa turanii sirba tokko qindeessuu keenya yaadadhaa mee isa Caalaa dafi. Naabatiin dafiitii sirba tokko xinnuma ishee waa tokko waa'ee Oromiyaa irratti kan jette nawannoo jedhi dafiitii. Caalee galatoom kana caalaa yeroo sii kennuun barbaanne caalaa walitti deebina yoo yeroon argame walitti deebina. Atis jabaadhu waan sitti kenne irratti jabaadhu.
artiitti jabaadhu jechuu kooti. So Oromiyaa kana wal fureetu irratti saamee jedhe Caala Dagafaa amma monuyyuu wal saaman jirure. Wal saamuun beessam. Oromiyaan hunda keenya mitiiti faranjiin kun utuu ala kana dachaate wal fudhattee dhatteeyyuu hin geessi Oromiyaan nu hanqatteef miti. Garuu waan hojjetamaa jirutu sirrii miti. Wanti hojjetamaa jirutu sirrii miti. Akkaataa itti waadaa galame sanatu waadaa gaafas galame sanatu hin taane. Obbo Takele uumaa Benti siinan jechaa jira. Hattu waan boosten jiru kanan baasuuf baay'ee ragaa isa baakelitti onneessi dho'aan magaa. Asana biratti mana bitteemo eessa baakeetti na jalaa baata anamu asillee kunoo naannoon jiraadhu bichisiistee manaa kee bashannantii. Ani beekan kun mana kiraan manaa jeesee suuqa utuuni meetirii tokko keessa ciisuu mana dojjaa torban kireeffadhaati nan dhufa na eegi. Sabbaa gaditti manicha amma maxxansu bani biyya alaa kanatti lakkoofsi manaa beekamaadha manni abaluu beekamaadha eessatti ba'uu dandeessu mana kee baasam mana asitti ijaarame miliyoona meeqaan mana bitamin gadi sii baasa isa abbaa keenya jalaan ituuf. Obbo Taake siinan jira Obbo Taaka. Maali nama maal achi keessatti investimentiin hojjettu firii taate uummata keenya naa gargaarta maal hojjeta biyya faranjiiti maali? Akkuma warra Tigrootaa kaampaanii mana asii bitanii Awurooppaadhaa Jarmanii maaloo bitanii waggaa 27 qurxumsanii Oromiyaa alanfatanii nyaatan kana itti kaatanii isinis waggaa 2 gidduutti waggaa 20 geessanii maal gootu warri kun warra akka Obbo Takele uumaa Bentii kun. Taake manni kun aneeyooti. Aneeyooti kun manni kun aneeyooti. Sirriitti ilaala mana kana. Ilaala. Aneeyooti manni kun. Aneeyooti Takele uumaa maallaqa meeqatu bitee aneeyooti manni kun. Bishaan balbala jiru sitti agarsiisa kun aneeyooti. Manni kun aneeyooti Obbo Takele uumaa na dhagaa jirtu. Obbo Takele gaafa ati kantiibaan magaalaa Finfinnee taate xinnaan keenya guddaan keenya maanguddoon keenya illee okkoo qabatee dhufee ilma koo si eebbisee nyunni maanguddoon suni si eebbisan kun cubbuun isaanii sin qabu. Ilma koo baga nuu dhufte baga siin arganne Oromootu siin jedhe jaarsi waggaa 90 oli. Ati garuu hattu obbolaan koo itti dhiiganii obbolaan koo itti waadamanii itti rasaasa wayyaanee dhuganii achirra si kaaniitu ijoollee xoxobbee ijoollee gandaati keessatti dhalattee jalqabanii ijoollee amboo kooti jalqabee dhiigni isaanii dhaan kan isaan fidani mana sii bituudhaa fi biyya Ameerikaa keessaa Boston keessaa mana sii bituu fi bakka biyyiin jijjiiramaa maalin gootaa green cardii qabdaa Eertiraawwiin kee as jirtiin dhashiteetta qabbittee telekooftarii kaafattee dhufteetu mana kana keessa jiraattaa achi booda Takeleen yoo barbaadeen barata yoo barbaadeen ciisa yoo barbaadeen mana isaa gara kaan kireeffatee gara kaaniin duddaan galee hamma umurii guutuutti ciiseetu wannoo hidheetu jiraata gaa. Bu'aa dhiiga obbolaa koo kanaan. Erga horattanii maaliif biyya alaatti qabeenya ergitu? Erga Oromiyaa saamtanii
Maaluma biyya alaa kanatti erguun barbaachise maal taate butaa. Kana waadaa natti galte. Maaliif erguun barbaachise? Maaliin hortanii achitti? Maali yoo miliyoona amma kanaan miti maaloo mana 60 jaaraba. Kampaanii guddaa jaaraa achitti. Yoo sana goote ilmaan Oromoo hiyyeessonni Oromoo kaleessa caccabdee dhumte gubboo nyaati dhimma keeti malaammaltummaa keessaa miyati. Hamma barbaadde iyyuu saami utuu achumatti deebitee kaampaanii biraa Oromiyaa keessatti achisittee Gudaritti achisittee Amboo karaan qabu beektanii karaa ishee guddoo tokkitti sana qabu. Achi keessatti yuunivarsiitii Amboo waggaa 6 olan barsiise. Hamaan qabdu Amboo namichi keessa dhaqee Niiyoorkiin hin godhaa jedhe. Gaafa yeroo wannoo jedhe sana. Naa tokko hin qabdu amma. Namootuma atoltu biildingii xixinnoo karaa irra ijaaranii achi immoo fooqiin tokko jira Abebeech gamoon suni sana bareechirraan kan hafe Amboo qaba. Goota qofa qabdi, sammuu qabdi, sabboonummaa qabdi, abbaa barbaadetu dhaqee gowwoomsee deebi'a si dabalate. Dhaqaniitu Niiyoorkiin goona jedhu istaadiyeemii intarnaashinaali asirratti ijaarra jedhu maaloo abbuma halleetti dhufee waadaa galaaf Amboo sana maal ta'a achitti dhattee mana barumsaa tokko yoo nu ijaartee ta'e amma biyya faranjiitti fiddee mana wannoo gootee mana baankii faranjii keessa maallaqa keessu saamte maal fayyada? Maal sana balaaleffataan turre ati nu wajjiniin balaaleffataan turre ati yaadde sababaa guddaa hinuun jechaan turre ati. Hada maal waan Addis Ababaa guddaa hin kun siin immoo akkas godhee Oromootti si diyoonamsee Oromoo si jibbisiisee Oromoo irratti foollee maaloo ijaarrattee gandaan immoo ijoollee gandummaan beenne gandummaa barsiistee anta akka jireenya koo keessatti ijoollee Ambootii ijoollee Maccaatuu lamaatti gandummaa faarsu argeen beeku. Dhugaa ana mana Amboo turetti waan tokko maal na godhe namni kamuu waan godhu eenyuun hin sodaadhu miti. Amma Amboo turetti mana kireeffadhee yuunivarsiitii barsiisaa ture keessatti dallaana naqee kireeffadhee wannoo jedhu hundi akka ilma isaatti akka waan na dhaleetti dhana laala malee biyya akkasiitii dhuftee iddoo akkasiitii dhuftee nama naa jiru argees hin beeku. Ati garuu gandummaa barsiiste. Ati garuu ijoollee keenya maaloo keenya boorisis numattan deebi'attee kondemneemi hiruudhaan maaloo gochuudhaan shira ati gootu gubboo ati sassaabduu korraabti barsa ati hattu maaliif akkas gootu attamittiin manni asitti bitama maa jechuudha maalattee waa tokko haaressite maal namnoon jiru investmentiin tokko iyyuu hin jiru tokko hin jiru beeki. Gudar qullaa isheeti. Gudar keessa oolla. Amboo qullaa isheeti waa tokko hin qabdu. Waan hojjajjabduu tokko hin qabdu. Kaampaanii tokko kaampaanii wayii hin dhaabduun ijaartu ergasii booda nama 50 biddeen nu nyaachisa. Ijoollee karaa irratti teessu ijoollee Amboo. Ijoollee barattee galtee kophee qulqulleessitu sana lafaanuu kaasa. Maaliif akkas goota? Maaliif akkas goota? Suma dhugaa na aarsitanii gana qoy taake viidiyoo lammaffaa irratti nu kan kee viidiyoo 20 hin kaasu tokko nan fida viidiyoo 20 hin kaasu dhugaa viidiyoo 20 waa'ee kee hin kaasu gaarame gaara guddaa nutti ta'e garbummaa naabbe. Gaara guddaa gaara kana hin jiksine innis itti dhamaane hojjenne numa yaalla inuma hojjenna taakke inuma dhamaana ati samma tokkotti dhamaa turte amma hattuu taate malee ati soppidiyoo keessa teessee kaafaa gantee Profeesar Mararaa sana gantee gantuu taate bitamtee chibooda Opidiyoo kaabine olaanaa taate tiim lammaa taate as baatee achi booda immoo hattuu taatee goolabamte jechuudha. Saamtuu fi hattuu taatee goolabamte ati.
walwaallee fi hattuu kaaseetu beekan irra naammoo bira kaasee mucaan tokko. Kana booda anatu sinirraa gasha. Anatu dhalootattan dabarsa. Dhalootaaf dhalootattan dabarsa. Waa'ee keessa. Anatu si qofa miti tokko lamaanan itti adeema. Tokko lamaanan itti adeema. Waan jiru maallaqa sin alaa qabdan biyya alaa kana keessatti mana sin bittan hunda kan korraan jalqaba kan warra wayyaanee miti kan expose kan keenya kan lammii kooti kan saba kooti sababiin isaa sirraa kanan eeggadhu halagaarraa sirii waan eegu sirraa kanan eegu garuu akka ati Oromiyaa gargaartu kati ilmaan keenya gargaartuuf waan ta'eefan tokko tokkoon seca'ee lafa ilmaan keessa hin jiru lafa manni keessa hin jiru lafa maallaqi keessa hin jiru network isa naadhiis akkamitti akkan argadhu isa naadhiis. Minsi baay'een gargaarama isa. Anatu gadi baasa. Baay'ee nama yaachisa. Eenyu xiqqoo argoona yaachise Hacaaluu eenyu Hacaaluun Hundeessa. Amma maqaan kee erga atis erga hattuu sobduu taateeti maqaan kee waan harkaa baduuti. Gaara dhiibamuu hin qabne maalan jira moo maal jettee maalan jira moo maalan jettee mee sirba sana qottu waa'ee kee waa jedha waa'ee kee waa wal qabatee jirutu waatu jira mee sirbatti ishee yeroo gogeetti turte tokko yeroo qeentee tokko nas biyya alaa kana naannoftee illee akkasiin doolara 100 fuunaantee maal goote akka barbaade gochaa turte tokko nullee si janyee samiirra si keenyee tokko sirbattiin waa qabdi turte. Maalan jiraa jette Hacaalu maalan jira kan jette sana yaadatta ishee mee sirbatti gaara diigamuu hin qabne jette maaliif gaara ani nama afaanii waan turee fi expressionii nan jaalladha jecha moota warri faranjii idiomatic expression jetti expressionii gaara ani gaara mul'atutti ilaalu gaara garbummaa gaara yaaddoo gaara xiiqii gaara dhiphinaa gaara walabummaa, gaara bilisummaa, gaara birmadummaa, gaara malaammaltummaa tokkosii fedhi sirbicha. Gaa. Sigaa. Gaara diigamuu hin qabnetti. Addaan nu baasanii maal goona? Ache ati soo hin jirtu achi hin jirtu. Ati soo kaleessa jirtuu turte kaleessa jirtuu turte dur ammoo hirtuu taate gadasi argeen ture koovidii intinii kana godhatteetu Adaamaa keessa beeksista achi meedikaal dooktarii ta'uu keeti barsiisaa jirta. Akkaataa koovidii harka dhiqatanii akkaataa funyaan itti hidhatanii barsiisaa jirtu. Politician, medical doctors. Maaluma rakkisee achi. Gurbaa farfootaa tokko wajjin beeksisaa ooltanii Adaamaa keessatti taa'een isinitti kolfaa ture yeroo Addisuu Araggaa gootonni keenya aartista Hacaaluu Hundeessaa fi maaliiniin dhaqaniitu waa'ee COVID-19 uummata keenya dadammaqsaa barsiisaa turanii magaalaa Adaamaa keessatti. Namatu hin jiru. Ogeeyyii waa'ee COVID nu barsiisan hin qabnu ati aartistiin kun qeerroo jirturraa wannoo hirtuu taatee jechaadha. Muudamti ay muudama kee kan keemu. Kan keemmoo real estate gurgurattan Takele uumaa wajjin gadan baasa. Ishee immoo kutaa sadaffaa keessatti. Gadan baasa. Akkaawuntii keen gadi baasa. Dhugaan siin jira. Akkaawuntii keen. Isa maqaa keen jirus nan baasa. Isa maqaa kan biraatiinis jirus nan baasa. Investimentoota keen nan baasa. Networkota kee nan baasaa Dammallashfi Gabra Mikaa'eliin dabalatee namatti bira ooltus nan baasaa jedhe. Nan baasa. Farra wayii mutaa. Mutaa akka kee kanaa. Kanaaf abdanne miti isii. Kas taate teesseetis. Wanti dhoofte bakka sirbitoota aartistoota waliin kokkolaastee iddoo lamatti qooddee maaluma mana politician maaltu mana politikaa si geessee masi
Bal kabaja kee eeggattee hamma jiraatta maal waan ati qabduu si gaa'u. Dhugaa waan ati diiyaasporaa irraa funaannatte iyyuu si ga'a ammaati jirtutti. Maali inni ga'a? Hani yoomilee inni ijoollee amboo maarsiin jedha. Inni qabsaa'ota maarsiin jedha yeroo namoota gargar qooddanii kutaa akkasiitii dhufe abaluunfaa artistoonni warri kun warra shanee deeggaranidha. Haalati shanee bitiyaati mataan kee shaneen turree. Maaluma kachallee dhaquun kee kachallee taa'uun kee mataansaa itti hidhamuun kee amma sana shanee waan jedhamte mini abaa'uu raamate. Abaa'uu turte. Jechuun Oromoo turte jechuudha. Oromoon gootan turreeti. Maaltu amma Takelee kanaa fi maaltu Dammallashfi wajjin gandummaan beeknuun jennee ati namitti gandummaan beeknuun turreeti. Taa'in nama gandummaadhaan wal ijaaruun kun saamichuma ammoo jaarmiyaa tokko balleessuu fi weellistoota warra sabboontota rukutuu fi nama hiisisuuf maala caaluu hundeessa maala. Qoy an keessa irratti hojjedha. Dookumentarii jira. Dookumentarii ajaa'ibaan sinii hojjedha kan dhaloonni bareechee irraa baratu dookumentarii bara baraan garaa dhalootaa keessaa hin banne ana daayirekteerri isaas ana gulaalaan isaas ana gulaalaan suur sagalees ana seenessaan naareeteriinis ana akkaataan itti pilootii isaa qindeessu konfilikt waldhabbiisaa fiixeesaa saayinsiisaa baradhe akkanitti qindeessu ana qindeessa. Dookumentarii anatu hojjeta. Dookumentarii saayinsaawaa very international haala adda ta'een anatu isinii qopheessaa jira. Siif Takkelaa fi Dammallashfi Gabra Mikaalii natu qopheessa. Tole. Filmii ajaa'ibaan qopheessa. Anatu editudha. Namni tokko maqaatti waamamu nama taargeet gootan tokko iyyuu qabdani. Anuma qofa. Itti gaafatama isaa kan fudhatu anuma. Anatu fudhata. Nan qindeessa. Maallaqa keessan kaampaanota keessan manneen namichaas asii hunda walitti qindeesseen animeet godhee viidiyoo isaa seenessuu isaa hojjedheen dhaloota bilisan agarsiisa fiilmii isaa. Ijji koo maallaqa miti. Ijji koo dhaloota. Dhalootan qajeelcha. Ishee dogoggortuu akka keessanii as baaseen iskiriinii irratti dhaloota ittiin barsiisa. Obbo Geetachoo Asaffaa Haaraa. Abii muddatee isinitti toleera. Saba gandummaan beenne gandummaa barsiiftan. Saba gandummaan beenne uummata Oromoo gandummaan beenne gandummaa barsiiftaniitu sababa inni magaalaa kantiibaa magaalaa ta'ee waa kennuu danda'eef nama hamma sanaaf kondominiyeemii hiruu danda'eef lafa hiruu danda'eef maallaqa akka barbaade godhee asiin mana bitatee bashannansiisaa jira daa'imma saafiin talasaa Eertiraawii sana. Uummanni keenya qomoo biraa maa fuudhanii miti baay'isee achirratti rakkoon qabu. Nama amantiitiin nama akka ija tokkotti ilaala. Islaama ta'u, kiristaana ta'u, Amaaraa ta'u, Oromoo ta'u, Shinaashaa ta'u, Kambaataa ta'u, Hadiyyaa ta'u, Maaloo ta'u, Walaayittaa ta'u, Maalee ta'u, Gumuza ta'u, Kuulloo, Baaxiqoo, maqaan biyya sana keessa 80 meeqa yoo ta'u. Dubbiin isa miti. Lubbuusaa kan kenne aartistichi beekamaan Eebbisaa Addunyaa makaa qabama karaa maatii isaatiin. Garuu maal godhe? Oromiyaadhaaf wareegame. Qomoo biraa keessa ta'anii makaa ta'anii quuqama Oromummaa kan qaban Oromummaadhaaf kan wareegaman jiru. Dirree waraanaas jiru baay'ee. Qomoo biraa keessaa akkasumatti qabsaa'ota Oromoo ta'anii waboo ta'anii warra waraanan jiru bilisummaa Oromiyaatiif. Dubbiin dubbii sana miti. Dubbiin mirgana dhala namaa. Dubbiin dubbii haqaa. Dubbiin namummaa. Dubbii dhugaati. Kanaafanii taargeetii isin godhu utuu isin kana caalaa
Oromiyaatti babal'istanii deemtanii gara gandaatti nu gashitanii namnu hundumtuu gaangisteroota isaa ijaarratee Oromiyaan utuu kutaadhaan waliin waraaniinanii ODM'dhaan si waraanuutti gadi ba'e. Hin fiddu ka fidaa jirtu bara. Achi booda daangaan naqatiin namni inni asiin wattaaddara isaa qindeeffatee akka gandaan waliin lolle sodaa waan hin qabuufanii dura ishee ilbiisa akka keetii waraanuudhaafan gadi ba'e utuu sun hin dhufiin. Fageessee argamanii beekoon galata waaqayyoo. Waan ati waggaa 4-5 har'a keessa jirta waggaa 4-5 duran isinii barreessaa ture taajjabiidhaan. Har'a keessatti lafa dhooftanii waan isin borcaa jirtan kana. Gara fuulduraatti waan dhufaa jiru, waan uummata kootti dhufaa jiru, utuu ani jiru isin hin gootan, isiniinan qarxamii caccabseetan dhaloota sana hambisa. Kanaafan dhaloota barsiisa warra akka keessanii warra gandaan saamichatti gadi taa'e, warra Oromummaa dagate, warra Oromoo dagate, warra aartii dagate, warra sagalee sabaa dagatee sagalee garaatti deebi'e haadha garaa. Akka kaleessa hidda kaafattee mar'attee Oromoodhaan mar'attee sana har'a gaafa Oromoon Wallaggaa dhumu, har'a gaafa Oromoon Gujii dhumu, har'a gaafa koomaandi poostiin irra dhaabatu gadi baatee xistiin baay'atteetta garaacha kee guuttattee illee kee gabbifattee gabbattee teessi malee. Why you do this? Maaliif akkas gootu? Maaliif akkas gootu? Har'a abbaan manaxarii kaa'attee furfurtee kaleessa ni hooqaa sun har'a kana fakkaattee. Har'a bakka. Har'a namichuma wannoo walda Mikaa'elii sana fakkaattee. Daa'innatii tika. Shummalleessifaa jala maaloo fa'aa jala deemte tika. Amma pirootokooliin si ta'eera. Maa ta'eera seetee rakkoon beekan? No, ta'i. Mooraan muummicha ministeera 4 kiiloo iyyuu seenni akkuma 4 kiilootti nutu aaneette. Nutu aaneeti leexii dhaqee hojjedhu achuu dandeettii isaa qabaannaan kan isaa rakkoo hin qabu. Tika mitiyaati. Sekuriitii mitiyaati. Ati aartistiidha. Ati pooletishiyaanii dabballee mitiyaati. Ati dabballee miti. Ati waamamni kee ati kaadiree mitiyaati. Ati aartistiidha. Aartistiin immoo maqaa bayeessa. Aartistiin sagalee sabaa ta'a malee, sagalee uummata cunqurfamaa ta'a malee, sagalee warra bokokanii, warra nama nyaatanii, dhiiga xuuxanii ta'a miti. Garee isaanii ta'a miti. Aartistiin sagalee uummata warra daguugamaa jiranii ta'a. Yoo gatii kaffaluu ta'es gatii kaffala. Seenaan isaa dhiigaan barreeffama. Yoo du'es. Aartisti daadhiin simbiraa galaafatame. Shira baay'een keessan qindeessitanii ittan dhufa isaa. Daadhii galaan barreessaan sun. Aartistiin wareegamaa wareegamuu miti. Aartistoonni keenya waggaa 100,000 akka jiraatan hin barbaada. Utuu hin danda'ame. Garuu afaan mootummaa akkas hin taatan hin barbaadu. Gadi baatee koovidii makiinaatti wannoo jedhattee akkaati hololtu hin barbaadu. Sirraan eeguun gita hojii kee miti iddoon sun kee miti. Gadi baatee wannoo uummata dhattee koovidii irraa of eegaa maaloo irraa of eegaa kee miti inni kun barsiisuu inni kun qabna isaaf ijoollee. Kan kee hojii aartiiti gadi teessee hojii ajaa'ibaa hojjettee uummatatti gadi baasu. Anan sirraa eegu akkas ture. Siinoo waan adda addaa sitti naqanii sitti tuulanii achii booda kan jedhanii konkolaataa sii kennanii dhaqiitii wannoo jedhin immoo suuraa kee maxxansineetu uummata barsiisaa jira jenna waa'ee koovidii. Koovidii maa itti beektamti? Wallaalaa. Narsiyoota dhabne moo qeerroo dhabne moo ijoollee digirii isaanii fixanii hojii dhabanii bakkeera ciciisan isaanii fi durgoo kennanii maaliif akka isaan uummata deemanii barsiisan hin goone. Engaddayyoo edaa baa Oromiyaatti dooktorootaaf narsiingoota barsiisuu yaa'an biltigannaan qabdee mana hidhaatti nama jira. Dogoggorteetu ta'ee dhugaa hin beeku. Jechuun eenyu akka barsiisu akka isaan barbaadan hin beeku. Waa hojii ergama wayiif deemtu jetteetu qabdee mana hidhaatti natti. Edaa ijoolleen akkasii edaa ba'anii waa'ee Oromoo barsiisuu hin danda'ani. Tika akka keetu deemee warra koovidii barsiisa malee. Koovidii
Amma moota bareedaa argattaniitu. Kanaafi seettan deebi'a hin dhumne nan dhufa. Waa'ee Dammallashfi kana sittan dhufa. Waa'ee Dammallashfi Gabra Mikaa'el. Gabree maaloon kuni baay'ee Gabra Mikaa'el. Gabra Mikaa'el bayeessa Gabra Mikaa'el. Garuu walitti deebina. Oromiyaadhaaf waan isin gootaa jirtan, isin Oromiyaa irratti hojjechaa jirtan tokko lamaanan dhaloota barsiisa. Yeroo baay'ee immoo waadaa isaan fuudhan keessaa dhaloota namoota warroota qabeenya qabdu, warroota maal qabdu kana hin sodaatu ofirratti sodaatu. Wanta akka leengote keessaa eenyu manguddoota abbaa ililliisuun eenyu ijoollee maalta suuraa isaa onaaf iddanii. Eenyudha namichi kun lafa tokko kaa'ee meetira 400 ture hojii barbaade. Namichi warri kan keenya warri Oromoo kun yoo hojjette investimentii goote investii sana keessa immoo abbaan sooressaa tokko abbaan qabeenyaa tokko ofiisaa dhaabee hojjetee miindaa fudhata miti. Namatti qacara. Oromoon immoo attamoo haa ta'u Oromoodhumarra qacara. Akka naga'utti ilillii hoteelii anillee dhaqeeyyuu hin beeku. Maaliif biyya keessatti nuti barsiisota waan taaneef barsiisaan dandeessee ilillii hoteeliidhaa dhaqee nyaata nyaachuu hin dandeessu beektu. Kan ilillii hoteelii dhaqee xinnoo bashannanuu danda'u yookiin sooressa ta'uu qabaa yookiin immoo bilxiginnaa ta'uu qaba. Yookiin akka hangaasaa fa'aa bilxiginnaa beekamaa ta'uu qabaa akka Jaafar Aliifaa yookiin immoo sooressa tooppii ta'uu qaba malee ishee astamaarii midhaaniin kuni piloofeesara iyyuu taatu hin dandeessu achi hoteela ciccimaa akkasii kana dhaqu namichi illee anyway nama gaariidha abbaan ilillii hoteelii. Saba isaarra darbee achi keessa namoonni keessumsiisan Oromoodha jechuun nan iyyaafadha jechuun namni kanuma isaa naqata ijoollee. Kanuma isaa amanata. Yoo ogummaa dabalataaf jecha gosa qomoo biraa keessa makuu hin danda'a. Sababiin isaa dandeettii adda addaas hin barbaadama. Yeroo tokko tokko immoo daayivarsiitii fiduudhaaf sabaaf sablammii atiraakti gochuudhaaf gosa adda addaa keessaa fiddee naquu hin dandeessa garuu atteenshiinii guddaan kanuma keeti. Yeroo kaampaanii qabaate amma beekan gulummaadhaan utuu kaampaanii guddaa tokko qabaate I'm sure kan inni itti qacaru utuu qabaate persentiin 99 ijoollee Oromoota. Ishee persentii tokko immoo boolotikaadhaaf qomoo biraatti makuu nan danda'ata amala laalisuu. Kanaaf eenyu suuraa sanaa fide maal laaltaa namicha abbaa ilillii sana gamshuu moo gamshuu? Akka maanguddoo tokko baay'ee tola amala qaba baay'ee yeroo tokko naannoo Amaaraatti qabeenya isaa gubanii jennaani miliyoona hedduu gubanii jennaani gaa'ee gubee akkamitti gubsiisuun warra mootummaas shakkii naani kamiin gaddi taa'e ni interview goonaaniif maaliin gaddaan kan naga'u qabaa uummaticha achii qacaramee hojjetu uummata baay'eetti carraa hojii cufanii qabeenya uummatichaa gubanii jedhe kan koomitii jedhe uummaticha gargaaruudhaaf achi jira jedhee as fidime suuraas obbo eessa kan. Obbo Takele akka hammam akka ati rakkiste nan beeka taajabbiin nan qaba quban qaba meeqa akkati gaafatte. Oromoorraa maa gubboo nyaatta naman. Maal hojjetu namichi kuni warra akka ilillii hoteelii kana kudhan nuufa ijaaru maaltu rakkise? Ijaaru wannoo godhee illee Oromootu keessa hojjetee biddeen ishee nyaatti. Kana bashaan gamoo meeqatu biyya sana keessa jira waan ta'eef namoota akkasii faatti jennaan booda keessa nan beeka laayinittiin piroosesiin ta'e deemtee gara abii deemtee booda keessatti aappiroof taatee lafatti. Akka hin taanetti akka keemmiti. Akka hin taanetti eessadhattee furmaata argatti. Waan lafattii sanaa hoop innis waan gaarii irratti hojjetee uummata keenya waan tokko nuu godha jedheen abdii guutuu qaba. Isa qofa miti. Ati hojiin kee
namni ati akkaataa atitti isa dhugaa takka waan ati gootu. Dhugaa. Maaliif akkas akka ati taatu naan galu dhugaa kooti. Dadhabaa jirtu beeka. Eenyu sirbituun tokko eenyuun Galaanaa Gaaromsaa moo eenyuun mee sirba tokko qabaatti gidduutti daawwattoonni koo baay'ee jalaa dadhabaa jiru. Anillee dadhabu anillee nama dubbii bareedaa nama dubbii beeku baay'ee jalaa dhukaa jiru eenyu isheen adda tola shinciistee tola irratti kufaa jirti kun kai sirba tokko gidduutti siifidaa achi booda gara gudunfuutuun deemaa ammasitti na jalaa wannoo hin jedhinaa eenyu kottu kaa eenyu gurbattiin kun. Gurbattiin kun maqaan Galaanaa Gaaromsaa jettanii gurbattiin kun waan jettu gurbaa cimtuudha. Dhumarratti wayitan dhufu waan gudunfa namoota waan gudunfa sirba kana booda biyya koo dachee Oromiyaa maaloo jettee moo afaan namaan dubbatti maal goota galoo koo warri nuti dabballee Oromoo keessaa aangoo qabanne jette soo afaan achi warri suni itti guuttu dubbatti maal goona. Sirba kee kana afaan namaan dubbatti kamaaloo fi baalomoo maaloo jette tokko xinnoo isheen dhageessisi namoota na jalaa mugaa jiraafan siin jedhe daraa kee galu. Jedh bufit. Lammi wayya. Galatoomi galo. Amma utuuni waa'ee obbo Gamshuusaa baay'illi sanaa waan takkeen godhe utuu wannoo jedhuutani gidduutti si yaadadhe galoo. Galatoomi sirba keetiif. Abbootii qabeenyaa obbo Gamshuu sana qofa miti warra akka tibbana birraa dubbachuu warra akka eenyu abbaa duulaa obbo Dinquu Dayyaasaa fa'aa namoota akka sanaa fa'aa akkaataatitti danqituu eenyu isaanii suuraa isaanii isa maaliifidha akkas gootu erga waadaa ati galtee warra namoota abbaa qabeenyaa kana warra hojii nu hojjetan warra Oromoo waan nu nyaachisuu danda'an kana ijoollee hojii dhabde kana ijoollee warra nu gargaaran kana taargeet gochuudha moo nafxanyaafuu meeqa hiraa ooltaa? Nafxanyaafuu meeqa harkaa fuutee sheekan doolaaratti jirtee asii manatti maaluma barbaachise warra hojii nu hojjetan hin danqiin. Namoota qabeenyaa qaban namoonni walittuu fufunaanamanii waa invest gochuudhaaf Oromoon jajjabaatee dhufee lafa si gaafannaan kenniif lafa baasaati. Haa hojjetu yoo xinnaate Oromoo 10 biddeen nyaachisa. Maal si oolchannee ati si gargaara maallaqaa fi warra nafxanyootaaf lafa gurguruun isa si gargaara. Maaliif asiiti mana bareedduu akka kanaa namaa bituu danda'a waan ta'eef biyya Ameerikaa keessa. Isaaf dhuguma nafxanyaa si wayya. Warra namoota kan biraatti shakashaktee diyaaspooraan kun dhufee lafa bita naannoo Finfinnee already Finfinnee sanaa fi Goojjam sana walitti baasuudhaaf ajandaan keessa waan ta'eef gara fuulduraatti waan Oromiyaa sana balleessuu waan barbaaddanii fi warri nafxanyaa kun mana tuulamarraa lafa wannoo ittee almost walitti baasuuf jetti Dabre Maarqoosii wajjin
walitti baasuuf jedhu. Siif gaariidha. Umurii kee ishee haftee ati dhuftee mana kana keessa jiraatta. Mana kana keessa jiraatta gaafa barbaadde gadi baatee bishaan daaktaa bashannantaa bosonni Ameerikaa tolu bareedaadha. Dhufteetu waan hojjettaa akkas goota. Garuu nummoo kan nuyi jechaa jiru taajjabbiin kan inni jechaa jiru nama ko. Sittani maddaa. Warroota akkas xinnoo qabeenya qabdu biyya keessaa waa hojjechuu barbaaddu. Diyaasporaa keessaa yoo wal ijaartee nama dhuftee achitti waa hojjechuu barbaaddu, mana barumsaa dhaabuu barbaaddu, nama achitti dhaloota jajjabeessuu barbaaddu, abbootii qabeenyaa biyya keessaa nu jalaan tuqeen. Nu jalaan tuqeen. Ammas walitti waan deebinuuf hin jira viidiyoo sadaffaa. Yeroo tiim lammaa taatanii as baatan sana taakkee baay'ee isin abdataa turre waa tokko gootu jenne. Anaa nyaatu tiim lammaa jetteetu waa'ee lammana yaadachiiste. Lammaan eesseeraa jiru? Maal laaltaa lamma magarsaa eessa jiraa dhugaa? Jechuun waa'ee COVID-19 kanallee quba qabaa jechuun makkalaakiyaa moo maal naan jettanii waan biyya sana bushoo waraana biyya sanaa isa tajaajamo maal naan jettanii. Dhugaa namittiin dubbiillee gashitu dubbii kana laa toora gashiteetu dubbatti afaan damma. Akka sabboonummaa kanas qabdi dhugaadhuma kun siniin jedha waanuma godhu namittiin kun suuraa akkatti hin beekamudha. Namitti suuraa ishees fidimee eenyu maal laalta suuraa ishee tokko as qalemas godhime suuraa ishee gara jalqabaa sana yeroo aangoo irratti dhuftee amma yoomiitti jettellee garaa keenya isaa dubbiin gashitu lama mee suurichas fidi suuricha natti tolti suurattiin kun suurattiin kun natti tolti eessa keessanii obbo Taakkee Bulammaa. Namitti hanna akka keessanii kana beektee nattu. Jechuun gubboo kana maalii kana. Isheen utuu pirezidaantii Oromiyaa akka taateetti fuftu baay'ee barbaanna turre. Obbo Taakkee namicha keessan turru kute malee. Makkalaakiyaa fi makkolaakiyaa sana muuduu isaaniirraa maaliif nama muuda kan jedhu tan dhufaana jalaan dadhabiina malee waatu jira waatu jira jettee sirbituun sun gurbattiisuun. So waatu jiratti dhufuufan. Eessa keessanii obbo Lammaa Magarsaa kanaa obbo Taakkee? Jechuun koo obbo Lammaan kun waa qabdi. Waa keessa jirti miciree wayi miciree nana biyya keenyatti. Boqqolloon kun jira miti boqqolloo keessaa garaan maafsi ciniinee mucaa godhana boqqolloo bonee faayinna bakkeedhumatti waaddanna muka walitti wannoo goonee walitti finnee achii booda boqqolloo kana baay'ee waan falfalannee nyaannuu fi maatii dhoksinee warra bonee masinoo beektati achi wannoo goonee yeroo jennu micireetu garaatti baay'atee nuun jiru. Garaan na dhukkubaa jira inni yeroo boonyu miciree garaa miciree qabdi. Inni hoffaa boqqolloo keessatti inni bakkee isaas nu hoffaadha. Micireen sun garuu micireedha. Ilkaan harkistu malee hin jirtu. Ishee namittiin kun miciree qabdi hin cittu nama waa keessa jirudha. Maal akka ishee rakkatte garuu qorataan jira. Baay'ee qorataan jira. Yuunivarsiitii Jimmaatti dooktorummaa kabajaa kennanii fi turanii mee suuraa isaas naa kenni sanni mee xinnoo wannoora soofaa wayirra yuunivarsiitiin Jimmaa sun kaase sana mi'as naa ergi. Dhuguma hin malaaf kabajaan dooktorummaa hojiin isheen hojjettu amma ta'ee hin malaaf suuricha ergime. Maal laaltaa suurichi si harka jira ati ergi kan. Kutus jettee teessi. Maaliif hin furdattu dhugaa isheen akka dabballoota kan biraayii. Akka taakkalaaf akka maal obbo Lammaa taayyee noo furfuree achi gaheera. Ati yoo furdattaa dhugaa. Maali wanti kana waan tokko moo akka isaanii lixxee saamuu dadhabdee qoradheera waan tokko iddoo kanaa. Ijoolleen keellee appaartimentii keessatti kireeffattee jirti. Akka
Maamin bitattoota akka korma namaa akka kana haaliif ijoollee kee appaartimentii keessatti rakkista atoo dooftora hin saamtu gurgurtu shanan tokko kunnan tokko lafa edaa itti sin butanii anaa nyaatu yookiin immoo ati sin barbaaddu ta'a. Si hudhani anaa hudhu anaa nyaatu. Yeroo mee sadii taatanii waliin taa'aa turtan sana eenyunni lammaa kanaa wajjiniin atillee aangoo sana situ prime ministerii ta'a ture dabarsitee gara laafummaa qulqullummaa oromummaa kee waa'ee oromoo dhugaa oromummaa amma qabda dhugaa isa kana dhugaa mansiifaa dhugaa oromummaa qabda waan ani yeroo hunda sitti gubadhu sitti immoo asumaan carraa kanaan na laalaa jirta mee lamma sumaan an jedha na laalaa jirta sitti immoo waan sitti gubadhu erga bilisoomuuf qarqara seennee geenyeen bakka oromiyaan aara galfatte erga jennee sitti amannee wayyoo dheenanasii namitti kana waaqumti prime ministerii nuuf godhu jennee tsalootisii jalqabnee achi booda si oofnee dhuma maal gooneennaan luka nu jalaa rukutteetu hillim gootee nafxanyaatti aangoo laatteetu achi booda garaacha keenya luqqiste. Dhugaatti utuun keessumaa akka waggaa tokko walakkaa darbe aaresitti yeroo sana akka carraa utuuman qaamaan si argeera ta'e dhugaa waaqan siin jedhaa ilkaanittii keessan asiin si keessaa yaaseetan jechuun baradheera dhugaa teekwaandoo amma ta'e baradheera jechuun dhugaa sin dhiisuun ture nan gubde dhugaa yeroo sana. Nafxanyaatti maqaa bilisummaatiin maqaa cunqurfamuu maqaa miidhamuutiin nutti baatee gaafati baay'ee keessa keenya seentuu sumatu nuuf laafachiisa seeninu. Attee warra asmaraa jiru ammattee fudhattee obboleessa kee gammachuu ayyaanaa fa'aa ammattee riyaa kooti jettee gaafati hayyu duree kana ofitti ammattee gaafati wannoo jettee dhugaa waaqaan siin jedhaa ani hayyu dureen sun dhaqee galee akka pirezidaantii ta'u fedha koo miti mul'atuma isaan qabu. Ati iddoonuu qabattee isaan sana immoo of jalatti gorsitoota godhattee Oromiyaa kana Oromiyaa guddoo tokko nuu goota jedheen suma wajjin du'uuf hin tureen dhugaa waaqayyo. Garuu maal godha? Bishaan nu jala yaaste. Nu salphiste. Nu salphiste. Namicha si gidduu taa'aa jiru kanatti kennite. Lamma akkasuma goote. Kanattan aaree sitti gubadhee akka beekanitti akka malee qunca'e dhugaa koon jedhaa. Erga biyya kana dhufe guyyaa tokko dhuguman siin jedha. Waa'ee Oromiyaati. Waa'ee saba ijoollee wareegaman, ijoollee qaqaalii, ijoollee wannoo kanaati. Gaafa sana ga'anii jaarmiyoota biyya bakkeetti dhufte sana walitti qabdee Oromiyaa kanas itti kennitee meetta badhaadhanii. Ati immoo iddoo olaanaa nuu qabattee nu bushitee beekumsa keetiin amala kee kanaan akkaataa itti warra sanallee ta'e afaan qabachiiste nafxanyoota sana ogummaadhaan suusee na isheetti sana suusee sana iyyuu ta'e isheen baay'ee sin balaaleffanne. Jechuun suusee na isheettis waan bilchina keeti jedheen si raayit gochaa tureen sababiin isaa akkasuma jechaa iddoo qabsiisu saba ofii waan ta'eef akkattan si abdataa ture. Kanaafanii dooftora mitiitii Profeesarummaanu sitti xiqqaataa ati cimtuudha nama abdannuudha nama jabduudha jedheetan yuunivarsiitiin Jimmaa yeroo inni waamee dooktorummaa kana sii kenne yiggabbawaalin jedhe yiggabbawaalin beekte hin ta'aaf nama kanaaf xixiqqaatayyuu san jedha tokko beektaa xixiqqaatayyuu. Saayidaan tokko sitti xiqqaateyyuun siin jechaa ture. Sababiin isaa maqaa miti maqaa maatirin godhu. Piroofeesaras ta'e dooktaras ta'e nuti gaafa sana dooktora ta'uu keef miti kan nuyi si janyeef Oromoof Oromiyaatti bifa haaraadhaan waan dhufteef oppidiyoo keessatti takka arginee kan hin beenne
sirnuma kanatti dhalanne, sirnuma kana keessatti guddanne, sirnuma kana keessatti barannee mitire. Innaan ati nama addaa taate waan nuti dhufteef jenna lammaa fandamma inni lammaa musee inni gammannee nu wannoo jedhu kun warra akkamee atoo warra akka kanaatti. Situ fide jira kana gara aangootti. Miti. Situ fide mini waan warra akka Takele uumaa warra akka hundashee warra akka Taayyee warra akka Milkeessaa warra akka namoota kana situ dachaasee fide miti maan. Dhugaa situtti naqe situ fidee booda jarri wal ijaarteetu siin garuu kaalchoodhaan rukuttee gamasi buufte. Ay garraamticha ko garraamticha qabee kan gulummaa. Garraamii maaliif taata atoo nama siyaasaati an akka daamishaanii malee nama siyaasaa miti atoo nama siyaasaati gaafa jarri obbo Lammaa Magarsaa gaafa jarri shira hamma kana sirratti yaaddu qaxalee qallitii koonana gaafa namni hamma kana sirratti wannoo godhanii makalaakiyaa kee kana gaafa pirezidaantummaa irraa si fuudhee nuyi gaafas nuu galee. Gaafas nuu galee muudamni nuuf nuu gala si guddisuu miti federaalatti. Nuun xinneessuuf akkas godhe Abiy obboleessi kee Abiy Ahmed Naqanyichi. Nuun nu salphisuudhaaf siin pirezidaantummaa irraa fuudhee Shimallis Dorqoqqaa sana fidee bob irratti godhee achirra kaayetu siin garuu rukute nama iji Oromoo irra jiru. Kanaaf hidhan sitti gadde malee amma kanatti saamicha jaraa hanna jaraa wannoo jaraan jirtu atu ukkaanfamtee jirta. Waaqayyo akka siikuuf yani akka waajjira kootti akka miidiyaa ODM'tti kadhannaa koon itti siifu. Si malee immoo namni na gaddisiisu tokko jira. Namichi hojjaansaa samii ga'u tokko eenyuun naa ergimee namatti kakata yeroonni siin jiru kan akka sinaasisa eenyuun namichi basin faana ture lamma meena suuraa isaas ergaa tumti naa erga lammaa kiyya namicha meessi wajjin hojjetu eenyuun dooktara ta'een beekunis warqinee waan jedhamu tokko namicha si wajjinii tokko innis homaa muudama dheetu gara Jibuutii moo gara maalitti achi darbate namichi keessuun eenyuun as erge lamma suuraa namicha eessa kan nama suuraa jira. Hojjaan namicha na ajaa'iba namitti suuraan yeroo tokkotti kolfaa ture tokko booda naa barbaadanii naa ergitu lammaatumti naa barbaade ammasitti waa'ee isaa irratti xinnoo haasaa suuraa isaa hojjaa dheeraa faranjii tokko bira dhaabatu tokko Dr. Warqinaa suni isa naa barbaade ammasitti obbo Lammaa ammasitti waa'ee namicha kanaan xiqqoo irraa tuuf godha. Warqinaa Gabayyoo kunis yeroo tokko ilma Tigreetii, ilma Tigriyyeetii, ilma maaliiti jennee dhabicha garraamii wayiiti. Riisarchii taajjabbiin sitti magaama gola biltiginnaa seenaan jira waan ta'eefi investigeeshiniin koo waan baay'eetu jira. Biyya alaa kanatti akkamitti akka irratti barreessaa turre namicha kanatti namicha eeru kanarratti beekaan jechuun abbaan isaa maal Tigriyyoodhaa haati isaa akkasiidhaa haati isaa warra wannootii inni kun waan beekamaadha qomoo geddaruun. Maaliin magulummaa nama addaa isaatiin iyyuu abashoo ta'edhaniiti ijoolleen sooshaal miidiyaa irratti abashaa jedhan. Maqaan ta'uus danda'a namichi. Akkuma sila jalqaba irratti waa'ee eebbisaa addunyaa wal qabsiisee himee namni qomoo biraa keessa iyyuu ta'ee hin qo'anne qomoo abbaasaa balbala haadhaa hin qo'anne yoo hin barbaachisa ta'e waa'ee Warqinaa Gabayyoo ittan siniif taajjabbii fassaamintii kenna. Garuu namittii kanas warra quuqama qaban keessaa kormi tokko kana turte. Har'an jaja maraati beekan jirga. Namicha kanan jaja. Maaliif akka inni Sudaanitti darbate Abiy Ahmed maal gooti beektaa nama na dura dhaabata jettee yaaddu fageessitu. Oromiyaa irraa fageessiti. Lammaa Magarsaa baay'isee ministeera dhimma alaa maaloo kana gochuudhaaf ennaan lamma mi'eette iddoo ammaa eenyuun gadduu maaloo jettan warra abashaa sun qabate suni isa gochuudhaaf turraanii lammaan kun mi'eette. Akka karooruma qabatti lammaan mataa dhukkubbii taate Abiy Ahmeditti ajjeesisuudhaaf uummata sodaateetti fakkaata. I don't know malee qaashee gochisiisaatti fakkaata namichi namoota ijjirra jiru ilaa Abiy Ahmed namoota irratti xinnoo ol guddatti hin jaallattu.
Maaliif of agarsiisuu barbaadde waan ta'eef suuraa kana argitu miti wantoota kana afaan araadummaa kana waan qabduuf hin jaallatu namoota jajjaboo. Namichi kuni amma Sudaanitti waan maaloo wayii tokko gootee muuddee maqaa taayitilii laattee fi achi ergite wannoo itti. Waannis nama wannoo qabuuti. Ofirraa fageessite. Ofirraa achi fageessitee keessa biltiginnaan sitti agarsiisaa jira. Obbo Lammaalana natti ergi suuraa isaa googiliirra jirta ta'e suuraa isaa sanni hojjaasa sanni faranjii wayii bira gaafa muudame ta'ee gaafa dhaqe ta'ee hin beeku wannoo jiru sana suma dheeraa sana isa faranjicha biraa sana sana meeshaa ergime isa kana barbaadaa ture lamma thank you lamma galatoomii lammaa galatoomii lamma ulfaadha suuraa isuma kanadha. Namitti itti lama taa'e. Namichi kunis akkuma ta'een achirraa dhiibame. Ofirraa ariite namitti. Ofirraa hin jaallattu. Abiy Ahmed hawwata akkasii hin jaallattu. Dhugaan siin jira. Takka ofitti hin buttu warra akkasii kana ga'a. Ofirraa rukutti. Dr. Warqinaa Gabayyoo sirran turu guyyaa biraanii walitti qabeetan qoodama warra aangoo biyya alaa fudhatanii deemtanii fi warra keessaa hojii keessan akkamitti akka ilaalamtan isinuu kan hin beekne isinumti Warqinaa isinumtu kan hin beekne waan hojjetamaa jiru asii argattu. Waajjira taajabbiitii argattu mee ammaaf si geggeessuu koo fuuldura xiqqoo ishee naa kolfime. Gattaayiti xiqqoo ishee naa kolfisin geggeessa. Ergasii booda waan biraatti hin darbaan. Xiqqoo ishee ilkaan makee dheeriitti natti agarsiisime. Thank you so much. Galatoomii akka nagaa kana caalaa Dr. Warqinaa wajjin biiziidha istiidiyoon waan ta'eef kolfiteetta nagaatti hojii gaarii itti fufii hamaa hojjennaan nan jira. Waajjirri kun jira. Asirratti hin fidee sirraa kukkuta. Dhalootan barsiisatti. Egaa daawwattoota koo na jalaa dadhabaa jirtu yoo ta'ee fi hin dadhabinaa gudunfaan jiraama. Namni yeroo si aammatu, namni yeroo ofitti si qabu, maaliif ofitti si qabe? Yoo si muudu, maaliif si muude? Faranjiin biyya alaa kana keessatti waan abarsiiste. Gaaf tokko nan salphadhe. Buna si bituu barbaadeen jedhee. Sin afeeraa kana hiyyeessatu caala miti. Hiyyeessatu caala. Sin afeeraa jennaan waayi naan jedhe. Nan qaane. Jechuun maaliif naa bittaa? Biyya keenyatti kan barree bunan si bitee nan galatoomii badhaasaa koo dilgaasaa koo inni dhanne bunatti harkaa dhumne baduudha. Asitti garuu faranjiin yoo ati kanan si godhate maaliifii siin jetti. Waaw. Waanan faranjiirraa bare moo kuntaala 100 toonii 100 ganaan sin irratti jijjiigisa. Maaliif yoon ka'ee waan beekumsa faranjii kana sirratti diddige nama of tuule nama biyya isaa saba isaa dagatee aadaa saba biraa ta'e godhee kan hin mul'anneefanii of qusadhe malee ergan jara kana garafee booda barumsa haaraa faranjiirraa maal baranna? Biyya alaarraa maal baranna? Piroofeesarotarraa maal baranna? Saayintistiirraa maal baranna kan jedhu nan dhufa. ODM jiraatu, istiidiyoon koo jiraatu, istiidiyoo kotumsa, beekumsaan haamileedhaan. Egaa yeroo namni si aammatu maaliif si aammata? Eenyunni sheekii barsiisaa Abiy Ahmed aammatu sana akka ofitti qabee aammatu tokko suuraa sana anaan suuraan jecha 1,000 caalaa natti dubbata baay'ee suuraan. Suuraan namni dhugaan kun siniin jedha namni jala maa ilaala miti afuriin ilaalaan waan tokko
kanattiin kanani taajabbii jedhee olii gadi sammuu namaa borobboru kuni narrakkadhe jarana ija lamaan akkatti ilaaluun dadhabe afuriin inni ilaalan. Ija afuuraa lamaan qabaa, ija foonii lamaan qabaa, akka ittiin bal irratti godheen ilaalaa. Anama fakkeenyaaf suuraa kana yeroon ilaalu waa baay'ee natti dhufata. Haadho, Islaama, Sheekii, Araadaa. Araadaa jettanii naa barbaadime afaan Oromootiin araadaa sana eenyati. Ati afaan baratte ta'uu isaati. Abba maal? Aktivistiis, hadhayyeessaas, zaayitiis, haaloos, barattootas hammachuu faashinii isaatu ala kana ture beektaa pirezidaantota biyya alaa kanatu keessumattuu Obaamaatu. Obaamaani lafa dhaquutti yeroo muudame sanaa wanta hin baratamiin barsiise beektaa biyya kana dhaqee gurraacha harkarra kaa'eetu ijoollee daa'imman dhaqee jajjabeessuudhaan maal gochuudhaan public wannoo argate attentionii. I am my brother keeper. Fiduu Dr. Abiy Ahmed fiduu isaati Obaamaa irraa waggaa 10 sanni dubbate deebite jette gaafa madaaliyaa kee gaafa mormatti siidhani hojii keef peace prize. Fiduu I am my brother keeper in baraasiyaadha. Maali siin barreessa waan ati gaafas achirratti haasoftu ani galaanni beekumsaa kan keessa jiru barreessee tan amma brother keeper Obaamaa maa itti goota di haasa of taate of keessaa dhoostu beekumsaa haaraa kan ittiin faranjoota Awurooppaa kan afaan qabachiistu haasaa hin qopheessitu eenyu isheen sii qopheessite siriinuma isaa barreeffama sana warrumti sitti marsitee jirtu waanuma joonjoftoota ilaata namootaati qacaratte sunii. Dhugaa inni akka kolleesh tolerees dhufee achitti sii qacaramee dubbii oduu siin qindeessu garuu maal namatti dhabda warrumaa bashoota keessa namoota dubbii sirriitti haasaa waan public waan international ta'e irratti haasaa geggeessan maaliif hatta haasaa nama hattu yeroo fakkeessitu immoo yeroo nama aammattu immoo yeroo gaasa kana aammattu islaama kan ta'e hundi jaalala sii godhata jechaadha. Maaliif namichi public figureidha waan ta'eef. Garuu shirri mootummaan kee ilmaan islaamaa irratti hojjechaa jiru hunda isaa beeka. Hunda isaa beeka. Hin godhin waan akkasii. Waanuma ta'aa jiru iyyuu mee hordofi. Waan Takkeleen faatti jira waan maaliin faatti jiran kuni mee hordofi nama nana. Mee hordofi. Dhumarratti. Fixuufan dhumarratti qophii koo guyyaa borii keessatti qophii koo guyyaa borii jimaataa keessatti Geetaachoo Asaffaa Oromiyaa obbo fidi gaazexaa isaa iskiriinii koo fides Geetaachoo Asaffaa Oromiyaa Screening. Fidi. Obbo Araarsoo Mardaasaa. Kan. Namicha kanatu abbaa xiyyeeffannooti bara. Waan ajaa'ibaan si dhageessisa. Waa'ee namicha kanaa. Waan ajaa'ibaan si dhageessisa. Jaranan uummanni Oromoo dhume. Shirri biyya sana keessatti biltiginnaa keessatti adeemsifamaa jiru jarana. Mataan koo na cabe. Maqaan buna kanaa tolu waan gadi ba'ee buna kana koronaa vaayirasii eeggataa buna kana dhuguuf malee mataan dhugaan siin jira. Qoricha mataas bitadhee naa gala. Maaliif wal fittu jarana? Maaliif shiraan obboleessa ajjees maali jiran tole kutaatti aanu keessattanii Geetachoo haaraa Oromiyaa obbo Araarsoo Mardaasaa ay Oromoo sayyuu maqaa isaa laale isan qabadhee isinii dhufaa
hammasitti egaa fayyaanaa ta'aa nagaa keessanaa ta'aa qaqaaleewwan koolmaan Oromoo biyya alaa biyya keessaa jirtanii ODM waajjira isaa haala ajaa'ibaatiin haaromsatee bifuma akkas bareedduu taateenii in dhufaa waan ajaa'ibaan hojjennaa isinii wajjin gargaarsa keessanii wajjin ulfaadhaa fayyaa ta'aa nagaa Waaqayyoo keessa oolaa bulaa akka biyya jirtaniitti ulfaadhaa nagaatti.